Itti dalagataa jirra maatii keenya baasine maatii keenya dhiira dubartii osoo jenne waliin baanee ijoollee keenya illee baasne. Hojiin qonnaa hojii guddaadha. Akkaana keenyatti akkaana gaarfatti bara kana lafti oomisha garaagaraatti kuufame hektaara 76,700 kana keessaa qamadiidhaan kuufame hektaara 46,000 jechaadha. Irra caalaa yoo irratti deebiin kan oomisha qamadiiti. Kana keessa lafti hektaara 39,750 kilaasteraan kan oomishame. Achirraaf immoo yaa sararaan jechuudha. Mekanaayizeshinii maqannoo kun hektaarri 39,750 kun mekanaayizeshinii yoo ta'u achirraaf immoo sararaan kan misoome. Kanaaf isa kanarratti galteewwan fayyadamne galtee guddaadha. Qophii qonnaa irra kan akkana keenyatti lafoonni kun guutuun parsantiin 70 ol mekanaayizeshinii jechuudha kan qophaa'e. Tiraakteriin qotamee bal'aan isaa warruuwwan amma keessa dhaabbannee jiru kun baay'ee isaa immoo sararaan kan faca'anii. Kana keessatti yoo ta'uun akkaana keenyatti bara 2017 oomisha kanaaf kan dhiyaate ta'uuwwan gosa garaagaraa jechuudha. Inni peesii, yuuriyaa, daappiin ni jira kan inni walitti daane waliigala karoora keenya 91 fi kuntaala 17 kana keessa kan dhiyaate kuntaala 73,500 dhiyaate qonnaan bulaa karabsame ta'uu isaati jechuudha. Akka godinaatti naannoo hektaara 528 ol kan ta'u bara kana qonna gannaatiin lafa misoomsuudhaaf karoorfannee karaa kutuutiin qophii lafaa xumurre facaasaa aanota baddaa keessatti karaa kutuutiin xumurreerra. Almost aanotni gammoojjii muraasni naafanii parsantii 91 irra jirra jechuudha. Walumaa galatti facaasaadhaan wal qabatee jiru. Aanota baddaa keessatti kunuunsa midhaaniitiin wal qabatee aanota hundaa keessatti kunuunsi midhaanii gaggeessamaa jira. Marsaa tokkoffaa keemikaalaan biifuu akkasumas immoo harkaan biifuu. Dabalataan immoo marsaa lammaffaa to'annaa aanaa waagii gaggeessuudhaan wal qabatee aanota hundaa keessatti gaggeeffamaa jira. Keessattuu bara kana xiyyeeffannaa guddaadhaan gochuudhaan naannoo hektaara 500 ol kan ta'u keemikaalaan biifuudhaaf akkasumas immoo hektaara 29 ol kan ta'u ammoo kan aramaa harkaan aramuudhaaf karoorfannee itti deemaa jirra. Bara kana yoo xiqqaate callaawwan haala roobaatiin wal qabatee haala gaarii irra jirra. Callaa naannoo kuntaala miliyoona 19 ol kan ta'u hin arganne jennee yaadna jechuudha.